Ashama kam jirtu barnoota YouTube kutaa sadaffaa akkaataa YouTube keenya bilbila harka keenya qabnu fayyadamnee verify itti godhachuu dandeenyu. YouTube verify godhachuun seera YouTube keessaa isa tokko jechuudha. YouTube banattanii yeroo viidiyoo irratti fe'uu jalqabdan suuraa viidiyoo keessan duratti bahee hiriyoota keessan yookaan hordoftoota YouTube keessan jala jirutti mul'atu irra kaa'uuf dirqama verify godhachuu qabdan jechuudha. Verify akkamitti akka godhatan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan bakki kun gurraachomtee jirti taanaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatinaan isin jedha. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale barnoota kutaa sadaffaa har'aa keessatti haala kamii YouTube keenya verify godhachuu dandeenya. Dirqama YouTube verify yoo goone malee yeroo viidiyoo upload goonu suuraa duratti bahee hiriyoota keenyatti mul'atu irra nuuf hin kaa'amu jechuudha. Kanaaf step baay'ee salphaatiin akkamitti akka verify godhatan amma isin argisiisa. YouTube keessa seeneetiin isin argisiisa jechuudha. Amma YouTube keessan jira jechuudha hordoftoota kiyya. Isilleen haaluma kana yeroo YouTube keessan keessa seentan jechuudha. Bakka profaayilaa keessan kanarratti yeroo tokkoof kilik gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ammallee bakkuma maqaa keessanii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Chaanaala keessan keessa seentanii jirtanii jechuudha. Amma bakka dhiyoon tana itti dhaabnetti deebinee jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kalee dalagee irratti namoonni viidiyoo yeroo upload gootan Google Chrome karaan kalee isin barsiisaniin upload godhuu wallaaltan jechuudha. As keessallee upload godhuu ni dandeessanii jechuudha. Aappii YouTube keessan as keessallee akkamitti akka itti upload gootan waliin ilaalaa jechuudha. Verify dabalatee jechuudha hordoftoota kiyya kanallee irran isiniif ba'a jechuudha isin argisiisa. Tolee egaa haala kanaan as dhuftanii bakka dhiyoon tan itti dhaabne kanarraa kaanaa jechuudha. Kireetta jettu tana ni argattu jechuudha. Kireet irratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma waa meeqa nuuf kenna jechuudha sirratti waa afur qabxii afur argannaa jechuudha. Kireet shortii fi upload video akkasumallee go live fi kireet post ka jedhu ni argannaa jechuudha. Isa tokkoffaa kanarratti jechuudha namoonni baay'een ni beektanii warroota hin beekneef yuutuubaroota haaraa fi jechuudha kun amma kanaaf asirratti kireet short ka jedhu kanarratti viidiyoo gabaabduu daqiiqaa tokko gadi akkasumallee upload video ka jedhu kanarratti viidiyoo daqiiqaa 5 olii asirratti ni maxxansitu jechuudha. Daqiiqaa 3 ta'e 2 ta'e rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Go live ka jedhu kanarratti live yeroo seentanii jechuudha YouTube irratti subscribe kuma tokko oltu isin seensisaa jechuudha live akkasumallee kireet post ka jedhu kanarratti jechuudha hordoftoota kiyya yeroo barreeffama adda addaa suuraa keessa waliin YouTube irratti post gootanii jechuudha. Kan haala kanaan sirreeffatu amma verify godhuuf dirqama upload video ka jedhu kanarratti kilik goone gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda kallattiimaan gaalaarii keessan keessa isin galchee viidiyoo isin filachiisaa jechuudha. Kanaaf maal gootu viidiyoo tokko ni filattu jechuudha. Nama viidiyoo isuma kana haa filadhu jechuudha yeroo tokko ofirratti hin cuqaasa. Sana booda viidiyoon haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Asirratti tapsiiftanii yookaan haasofsiiftanillee viidiyoo kam akka ta'e adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Nama sagalee isinirraan cufee jechuudha. Sana booda jala kanatti neekistii ni jirti. Neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha. Nama yeroo tokkoof neekistii cuqaaseetiin jira jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Taphni guddaan asirratti jechuudha. Amma asirratti verify godhuu dandeessanii jechuudha. Akkamitti akka verify gootan immoo bal'inaan kan waliin ilaaluu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni aappii YouTube keessan viidiyoo upload godhuu barbaadanillee haaluma kanaan upload gootu jechuudha. Amma verify godhuuf jechuudha asirratti mallattoo pilaasii taqabdu waan akka mataa namaa tana ni argitu jechuudha asirratti jechuudha. Isii tanarratti yeroo tokkoof kilik goonaa jechuudha. Maaltu akka uumamu waliin ilaalaa jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma kan verify ta'e jechuudha kallattiimaan gaalaarii keessa nu galchaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa verification mata duree jedhu kana qabatee isiniif dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti illee kun akkuma argitan verify your account kan kee verify godhii nuun jedha jechuudha. Kanaaf akkamitti akka verify godhan amma waliin ilaalaa jechuudha. Asirratti yoo gadi buutan verify tajettu tana ni argattu jechuudha. Iddoo gurraatti irratti tan argamtu tana verify tajettu tana irratti yeroo tokkoof kilik goone gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Asirratti haala isin argitan kana maal nuun jedha? Please enter phone number to recover verification code nuun jedha jechuudha. Lakkoofsa keenya akka itti guunnu nu gaafata jechuudha. Verification code isiif ergina lakkoofsa kee itti guutii nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya. Lakkoofsa biyya keessa jirtanii haa ta'u
ta'u biyya biraa haa ta'u kan koodiin san isin harka gahuu dandeessu ta'uu qabaa jechuudha asirratti ni guutattu jechuudha phone number bakka jedhu kanarratti lakkoofsa keessan itti guutuu jechuudha kanaafuu amma lakkoofsa kiyya ittiin guutaa jechuudha kunoo lakkoofsa kiyya haala isin argitan kanaan itti guuteetiin jira jechuudha isinilleen haaluma kanaan lakkoofsa keessan itti guutuu jechuudha hordoftoota kiyya eega lakkoofsa keessan haala kanaan itti guutanii tumurtanii qabxii lama isiniif kenna jalatti text me fi call me ka jedhu ni argattu jechuudha kana jechuun yeroo verification code isiniif ergu jechuudha afaaniin akkasitti himnu barbaadamu akkasumallee message akkasiif erginu barbaadan nuun jedha jechuudha fakkeenyaaf message akka isiniif ergu yoo barbaadan text me ka jedhu isuma tokkoffaa geengoo kana keessatti halluu dibduu jechuudha haala kanaan yoo immoo afaaniin haanutti himu jechan ingiliffa dirqama perfect nama haasa'u ta'uu qabdanii jechuudha maaliif atattama kompiitarri isinitti hima waan ta'eef jechuudha saniifuu call me ka jedhu kanarra ni kaayyattu jechuudha afaaniin kan nutti himu barbaadna yoo jettan jechuudha sagaleen isiniif dawwalee jalaa kaastanii kompiitara jalaa isinitti hima isin lakkoofsa san harkaan qabattu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffattu jechuudha namaaf tekstii akka naa erguun barbaade jechuudha miseejiin akka naaf erguun barbaade tekstii mii ka jedhurra ni kaayyattu jechuudha eega lakkoofsa keessan haala kanaan itti guuttanii jechuudha sana booda jala kanatti get code ta jettutu reefu tana dukkanoottee jirti irra cuqaasuu hin dandeenyu amma akka nu irra cuqaasnuuf haala nu mijjatee jira get code ta jettu tana cuqaastanii gar fuulduraa deemtu koodii akka nuuf erguuf jechuudha bilbila amma nutti guune kanarratti yeroo tokkoof irratti kilik goonaa jechuudha hordoftoota kiyya get code ka jedhu irratti cuqaaseetiin jira sana booda kun haala kanaan googillee amma nuuf ergee jira jechuudha koodii directly nuuf ergee jira jechuudha lakkoofsa keenya irratti nuuf ergee jira jechuudha amma haala kanaan eega koodii isiniif ergee jechuudha hordoftoota kiyya kun amma asirratti maal nuun jedha enter your 6 digit verification code nuun jedha jechuudha kana jechuun verification code digitii jahasiif erginee jira lakkoofsa digitii jahasiif erginee jira itti guutadhu nuun jedha jechuudha kanaafuu lakkoofsa amma reefu tan achirratti guune sanirratti koodii nu dhufte san itti guunna jechuudha amma koodii naa dhuftee waan jirtuuf jechuudha bilbila keessa jira waan ta'eef koppii godheetiin jira waan ta'eef jechuudha asumaan itti guutaa isin immoo mana miseejii keessa dhattanii jechuudha itti guuttuu jechuudha achi fudhattuu jechuudha asii yoo xiyya kana tuttanii irraa deebitan uf duuba isin deebisaa jechuudha kanaaf okkee guddoo garaa iddoo dhottanii jechuudha mana miseejii keessa dhattanii achi koodii fudhatanii dhuftu jechuudha nama kiyyaas jira kun haala kanaan itti guutan jira yeroo itti guutan kallatti maan gar fuulduraa isin dabarsaa jechuudha isiniin dhaabu sana booda haala isin argitan kanaan phone number verified nuun jedha jechuudha kallatti maan sana boodan jechuudha gara gaalaarii keessatti isin dabarsaa jechuudha hordoftoota kiyya gaalaarii keenya keessa kunoo nu seensisee jira jechuudha haala kanaan verify godhatuu dandeessu jechuudha mee fakkeenyaaf duuba deebi'ee nu isin argisiisu amma reefuun tare jechuudha hordoftoota kiyya asirra yeroo dhufne suuraa fuuldura viidiyoo keenyatti bahee mul'aturra kaayanna jennee mallattoo morma namaa tanirratti yeroo nu cuqaasnu reefun tana verify godhi nuun jedha jechuudha chaanala keenya akka nu verify godhu nu gaafata jechuudha amma waan tokko osoo nan gaafatin gaalaarii kiyya keessa na seensisee jechuudha amma suuraa barbaadan suuraa 16 dalagattan fuutanii gubbaa san irratti baafatuu ni dandeessu jechuudha suuraa san akkamitti tampliin akkamitti akka dalagatuu dandeessan viidiyoo itti aanu keessatti kan isin barsiisu taamee ammaaf suuruma tokkoon fuudhee ol baasaa jechuudha hordoftoota kiyya suuruma kana fakkeenyaaf irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha suuraan haala kanaan jechuudha diizaayina yuutuubiitti nuufuma isaatiin nuuf galaa jechuudha asirratti nuti argisiisaa jechuudha kanaafuu maal gootan asirratti dan bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha sana booda haala kanaan gubbarratti ol bahee nutti mul'ataa jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo reefuun tana asirratti viidiyootu mul'ataa jira amma viidiyoon hin mul'atu hiriyoota keenya birallee yuutuub irratti haala kanaan mul'ataa jechuudha namni jechuudha taampiliina kana ilaalee viidiyoo keenya irra cuqaasa jechuudha namoonni tokko tokko taampiliina kana waan salphatti ilaalanii jechuudha taampiliinni garuu yuutuubii dalaguuf dirqama taampiliina sirriitti kan nama harkisu kan nama hawwatu kan qalbii nama hatu akka itti hojjetan baratuu qabdanii jechuudha akkamitti taampiliina ajaa'ibaa kana kan hojjetan bilbilumaan kompiitaraan osoo hin taane bilbiluma harkaa qabdaniin akka nama kompiitaraan hojjetetti akkamitti akka itti hojjetan viidiyoo itti aanu keessatti na eegaan isiniin jedha akkuma beekamu wal duraa duubaniin isin barsiisa akkuma jedhan jechuudha paartiin isiniif dhiyeessa barnoota yuutuubii akka isinitti illee hin dheerannetti daqiiqaa 10 isiniif dhiyeessa waan ta'eef jechuudha guyyaa guyyaan asirratti isiniif maxxansa akkamitti akka itti taampiliin ajaa'ibaa dalagattan jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qopheessee dhufaa jechuudha tole eega haala kanaan xumurtanii jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf namoonni as keessan viidiyoo upload gootanillee asirratti jechuudha taayitilii ni barreeffatu kireet taayitil bakka jedhu kanarratti mata duree waan viidiyoo keessan ibsu ni barreessitu akkasumallee asirratti yoo gadi buutan add description bakka jedhu kanarratti description keessan ni barreessitu waan viidiyoo kana ibsu bal'iftanii jechuudha jecha 5,000 ol kan isiniif kennu waan ta'eef asirratti bal'iftanii ni barreessitanii hashtag adda addaa illee fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha akkasumallee jechuudha asirratti illee public irra kaa'attanii jechuudha viidiyoo keessan akka namoota baay'ee bira isiniif ga'u public jedhurra qasti fuuldura jirti qasti irra cuqaastanii
baastanii public jedhurra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya haa viidiyoon keessan kun akka live isiniif deemu yoo barbaadan illee primer ta'e akka isiniif deemu qastii tanarratti bakka public jettu fuulduratti jechuudha. Qastii tanarratti yeroo isin cuqasan haala kanaan isinii dhufa asirratti jechuudha. Sanduuqa kana keessatti yeroo isin raayitii gootan kallattimaan viidiyoon keessan jechuudha live isiniif deema. Haala kanaan eega hundaa'u xumurtanii asirratti dhuftanii jechuudha next bakka jettu tana ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoo fi sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Viidiyoon keessan akka kan daa'immanirra isinirraa hin taaneef jechuudha no tan jettu ishee tanarra ishee gadi tanarra ni keessanii kan yes jettu tanarra yoo kaasan viidiyoon keessan kan daa'immanirra isinirraa tahaa jechuudha. Yoo yeroo monetization guutuuf deemtan chaanaalli keessan seera qabeessa isiniif hin ta'u jechuudha. Sana booda upload video bakka jedhu tana qofa cuqaastanii jechuudha kallattimaan viidiyoo keessan gara YouTube irratti tamsaasuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan YouTube keessan verify godhachuu ni dandeessu. Bilbila harka keessanii qabdanii osoo nama tokko gaafatanii birrii tokko hin baasin lakkoofsa keessaniin chaanala keessan verify godhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhuma yoo ilaaltan ufii keessaniin chaanala keessan seera qabeessa godhachuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsi keenya ifamoo ifaa miti yoo ifa isiniif ta'uu baatellee komentii jalatti yaada keessanii fi qeeqa keessanillee komentii jalatti yaada keessan naa ibsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni keenya kutaa sadaffaa har'allee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuu fi akka warra barattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala dhugaa qofarratti hojjetu kana chaanaala Oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification waan akka gurra namaatiin irratti ol baasuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoon keenya kun yoo isiniti tole like bakka jettu tuquu hin dagatinaa like tuquun baasii isiniin gaafatu sakandii muraasa isinitti fudhataa nuuf jajjabinaa hamilee waan ta'eef jechuudha. Like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana ofii keessanii eegarraa fayyadamtanii chaanaalli keenya kunillee public ta'ee namoota hunda biratti akka mul'atuuf maal gootan jechuudha. Dhuma irratti tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii share bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda dhuma irratti gadi buutanii copy link bakka jettu tana irra cuqaasuun bakka barbaadan irratti garee adda addaa gruupii adda addaa irratti gama Facebookaatii fi akkasumallee gama keessaa hundaa'an hiriyoota keessan linkii chaanaala keenya affeeruu hin dagatinaa isiniin jedha. Baroomsa irraaf isiniif qabadda asumarratti kan xumuramu ta'a. Baroomsa kutaa afuraffaan hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.